nutti mudidanii jechuudha. Waa'ee isaa waajjira poolisiis deemneerraa bakka isaan jiran hundumaa deemneerraa nuti arguus hin dandeenye namnis immoo dhaquu hin danda'u bakka isaan jiran jechuudha. Isinii galeera hanga dandeenye galuu alarraa malee keezii isaanii dhaga'uu hin dandeenye yookaan immoo rakkinni isaanii baramuu waan hin dandeenyeef. Jirtuu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a kana yeroo ammaa kanatti torbii tokko ol kan ta'uu fi wanta sooshaal miidiyaa kanarra deddeebi'ee gaaffii ta'ee uummanni itti deebii barbaadaa jiru tokkoon isinii qabadheetii dhufe isin immoo turtii keessanii hanga xumuraatti na waliin godhaa isiniin ja'a. Innis akkuma asirratti argaa jirtanii waa'ee ijoollee kanaati. Astur Sooressaa fi akkasuma abbaa manaa ishee Galaana eenyu akka jedhamullee hin beeku. Ijoolleen kun as Dubaay kana keessatti mana uffata aadaa akka isaan qaban yookaan immoo naggaadee akka isaan ta'ani baay'een keessan ni beektu jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti. Amma garuu torbii tokko ol kan ta'u ijoolleen kun keezii namni beekuu hin dandeenye yookaan namatti himamuu hin dandeenyeen qabamanii hidhamanii jiru, miidiyaarra dhabamanii jiru kan jirutu jira. Haa ta'u malee ijoolleen kun erga hidhamanii booda hiriyoonni isaanii warri kaleessaa rileeshnshiippii bareedaa wal faana qabanii warri gaddaaf gammachuu waliin dabarsa wajjin nyaachaa dhugaa turan maaliif ijoollee kanaaf sagaleen taanii gadi ba'anii rakkoo isaaniirra qaqqabe maaliif akka hojii ala taanii yookaan immoo isa maaliif akka hidhama maaliif hin dubbanne uummata ammaaf gadi ba'anii hin ibsine sagaleen taanii kan jedhu keessattuu maatii jaalalaarraati uummanni kanii koomii fi mufii qabu jechuudha. Maatii jaalalaa wajjin jarri kun rileeshnshiippii bareedaa ta'e wal faana qabu wal faana turu jiruun isaanii wal faana akka sooshaal miidiyaa irratti arginutti keessumattuu maatiin jaalalaa yeroo isaan niyyeenya kanatti sargii godhatan irratti bakka haadhaaf abbaa bakka bu'ee jarra kana sargii isaan irratti kan isaan bareechee kan isaan wajjiniin ture Asteer Sooressaa fi abbaa manaa ishee Galaanadha. Kanaafuu irra caalaatti uummanni gaaffii inni qabu maatii jaalalaa irratti. Maatiin jaalalaa gadi beemaaf uummata kanaaf sagaleen taanee maaliif akka hidhamanii maaliif akka qabaman akkamitti akkasitti wal dhiibnaa kan jedhu gaaffii keessanii isa kana guutummaa guutuutti viidiyoo kana keessatti argattu. Maatiin jaalalaas immoo yookaan abuunaa fi haati manaa abuunaa yeroon maaf gadi ba'anii sagaleen taane kan jedhu isaanis immoo wanta isaanirraa eegamu dirqama isaanii bahanii viidiyoo kana keessatti maaliif akka deemanii gaafachuu hin dandeenye rakkoo sanaas maal akka ture isiniif deebisanii jiru. Nu hundumti keenyayyuu biyya namaa keessa jirra waan ta'eef boru maaltu akka nu qaqqabu hin beeknu. Kanaafuu tokkorra gaafa rakkoon ga'e tokkos immoo itti dabaluudhaaf dabarsinee wal kennuudhaaf otoo jarjaruu baannee baay'ee tokko gaariidha. Wanta sanatu addan baafatee walirratti dubbachuun walirratti ajandaa bahuun gaarii akka hin taane sumarraanis immoo viidiyoo kanarratti hubattee yaada. Amma gamanumaan turtii keessan viidiyoo kanatti aanee dhufu wajjiniitiin godhaa. Viidiyoo laayik sheer gochuun irraanfatiina baay'ee. Rifatanii dhiisuudha jechuudha isin kan barbaadan noo akkas jechuu otoo hin taane keeziin ijoollee kanaa maalidha? Maal immoo ta'an sagaleen immoo ta'ama hin ta'amu wanta baay'eetu jira jechuudha kana keessa. Soo kanaatiif iyyuu odoo waan akkanaa kana dhiistanii gaariidha. Hanga danda'ametti immoo karaa keessaatiin illee walii bilbiltanii dhuguma namni ijoollee kanaaf dhimmitan hin jirtanii bar hin jirtanii isinitti himaa jechaadha. Fakkeenyaaf namna keessaan dawwalee maalidha jedhee na gaafatu nama muraasa. Fakkeenyaaf akkan ijoollee kanatti siqu baay'een keessan beektu bilbila koo fudhattanii bilbilli koo yaa'u hojiidhaaf iyyuu jiraazana. Kanaatiif iyyuu fudhattanii ijoolleen kun maal ta'anii rakkinni isaanii maalidha maal balleessaniiti namni jedhee beeku hin jiru jechaadha. Garuu koomentiin keessan koomentii fi meeseejii yeroo darbe baay'ee ilaalaa ture garuu anuman dhiisee jechaadha. Because tokko akkamittiin maaliif dubbattus siniin jechuu hin danda'u. Dhageessanii kanadha. Inni lammaffaan namallee hin erginee fi namni ijoollee kanaaf dhimmu paarsentii 100 keessaa warruma sakkastan yookaan immoo warra fakkeessan kana iyyuu dabalatee paarsentii tokko iyyuu hin ta'u jechaadha. Paarsentii 100 keessaa isinitti hima. Ani immoo fakkeessuun jaaladhu. Durii kaastanis na beektu har'as immoo sanadha. Ani waan ani hojjechuu danda'u yoo hin danda'e hojii nan agarsiisa malee abaluu koo kanadhaa asirratti miidiyaa irratti bahee fakkeessee lafatti immoo natti hin dinaan jiru jechaadha. Noormaaliin jiraadha. Jireenya asirrii jechuudha. Kanadha. Warri immoo fooloodhaaf yookaan immoo wantoota garagaraatiif immoo miidiyaa irratti kana sana namni hamaa isaanii haasoftan baay'ee argeera. Namni gaarummaa isaaniis immoo dubbattan baay'ee keessan argeera. Dhageessanii sana jechuun maybe fooloo yookaan immoo wantoota garagaraa barbaachuu ta'uu danda'a malee namni ijoollee kanaaf dhimmitan tokko keessan illee waan jirtan natti hin fakkaatu. Walumaa galatti maatii ijoollee kanaarraan kan hafe jechaadha. Soo kanaatiif iyyuu walumaa galatti
wanta gochuu danda'amu hanga humna keessaniin waan isin jechuu dhufe yoo dandeessani waaqa qofaan kadhadhaafi dhimma ijoollee kanaatiif inni guddaan kan wanta barbaade gochuu danda'u kan humna keenya wali even nu miti humna namoota asiitiin iyyuu isinii galee humna keenya miti nu warra fireeshii yookaan immoo warra biyya kana kaleessa dhufe hojiidhaaf miidiyaa kana irratti sun nu beektan miti warruma gurguddaa iyyuu namni ilaali guddinaaf intinaa qabaa miti warruma intinaadhaaf warruma nutti himattanne iyyuu kallattii danda'amuun gaafanne hayyaa soofsisaa ture jechaadha. Isinii galee miidiyaa irratti isaatii sana gaafa waraabne dhimma isaaniitiif deemaa jirraa odoo jenne isinitti akka toluu nan beeka. Garuu immoo wantichi waan barbaachisu miti. Wanta akkuma si yaaddan kana ta'u miti. Kanaatiif iyyuu yoo danda'ame Waaqayyo bakka barbaadetti iyyuu si jiraachisa. Carraan namaas immoo Dubaay qofa yookaan immoo Itoophiyaa qofa miti yookaan immoo Ameerikaas miti jechuudha. Ameerikaatti taa'ee namni sammuun isaa nagaa hin jiraanne jira. Isinii galee biyya kanas taa'ee namni sammuun isaa nagaatti hin jiraanne jira. Ijoollee kanaaf wanti isin gochuu dandeessan yoo jiraate warri amantaan keessan Ortodoksiis taatan, Musliimas taatan, Kiristaanas taatan nama komii yookaan immoo of komii dhiisaati Waaqayyoon qofa kadhadhaa fi isiniin jedhan akka obboleessa keessanii fi akka riyyaa ijoollee kanaatti jechuudha. Isinii galee malee ani ammas yoo ta'e borus yoo ta'e viidiyoo wanti ati hojjettuuf intanaa qaba. Keezii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Viidiyoo gaafa namaaf sagalee taatu maaliif akka sagalee taatu beekuu qabda. Malee waan kaleessa wajjin waa meeqa ta'eef yookaan immoo ijoolleen kun odoo waan barbaadan ta'e asirratti odoo maxxansee wanti baay'een jiraachuu danda'a jechuudha. Soo kanaatiif iyyuu Waaqayyoon kadhadhaa fi dhimmi isaanii yoo immoo dirqama sirraa barbaachisaa dirqama kee akkas gootaa yoo akkas ta'e malee fudhatamaa hin jiru yoo akkas ta'e malee hiriyyummaan hin taatu yoo jettani handhiifama naa godha viidiyoos wanta waraabus hin jiru sagalees immoo wanta taatuuf qabda akkuma siin jedhe jechuudha. Isinii galee kanadha. Warri kaan immoo warri keektanis jiraachuu dandeessu warri gadditaniifis immoo jiraachuu dandeessu warri gadditaniifis homaa gochaaf hin jirtani Waaqayyoon kadhadhaa fi warri keektan immoo yaa'u akkuma itti fufetti jira jechuudha. Isinii galeera miti. Kanaatiif iyyuu komiin duratti riizinii isaa yookaan immoo sababa isaa garaagaraa otoo hubattanii maaliif laata ijoolleen kun immoo maaliif hin callisan laata otoo jettanii yaaddanii gaariidha. Yookaan immoo achumaan iyyuu hafuurra iyyuu maaliif hin keessaan maaliif callistanii wanti kun maalidha miidhaatuun sin irra ga'amu maaltu taanaan jettanii nama gaafachuu qabdu jechuudha. Dhageessanii jiru. Ijoollee baay'ee nama gaaf ta'e suura keenya baasanii suura nama sadii ijoolluma hiriyoota isaanii kana baasanii wanta irraa dubbachaa turtan garuu wanta tokko natti hin dhaga'amne biikoos sinitti fakkaachuu waan danda'uuf isinii galeera sinitti fakkaachuu waan danda'uuf waan baay'ee haasa'uu dandeessu jechaadha. Sinitti murteessu kanaatiif Waaqayyoon kadhadhaa fi chaansiin ijoollee kana yookaan immoo carraan ijoollee kana harka namaarra immoo otoo hin taane harka Waaqayyoo irraa nuti immoo biyya ormaa keessa kan nuti jirru kana keessatti immoo kan abbaas namaa ta'u kan haadhas immoo namaa ta'u kan obboleessas kan hiriyyaas namaa ta'u lafa kamitti iyyuu Waaqayyoodha. Hiriyoota hin komatinaa. Nuti hanga humna keenya karaa keessaatiin hojii keenya dhiisnee waan barbaachisaa ta'e haa ta'us haa ta'uu baatus malee wanta barbaachisu namni guyyaa tokko miti sagendii tokko iyyuu dhimma namaatiif erga namaa deemetti waan guddaadha jechuudha. Kanaatiif iyyuu namni kamuu dhaqee gaafachuu hin danda'u. Bakki isaan jiran bakka namni gaafatu miti. Akka sana isiniin jechuu barbaada. Keezii isaanii immoo yookaan immoo dhimma isaanii immoo wanta nuti beeknu yookaan immoo wanta isaan illee nutti himan hin jiru jechuudha. Isinii galee bakka isaanii seenuu hin danda'amu bilbilaan sitti himani. Kanaatiif keeziin isaanii Waaqayyo bichaa naa beeku. Akka sana isiniin jedha yaa obboloota koo sunumti iyyuu tasgabbaa hayi. Akkuma argitan wantuma ta'e adda baafadha jalqaba irratti. Okay? Adda baafadha malee viidiyoo hojjechuun baay'ee salphaadha. Suurarra keessee faarfannaa iyyuu waraabaa oolla. Waan isa kanaatiif miti jechuudha. Faarfannaa iyyuu waraabaa oolla wantoota garaagaraa iyyuu gochaa oolla. Isa kanaaf waan daqiiqaa tokko baay'ee rakkisu ture. Garuu immoo akkatti rakkisus immoo maal akka dubbattus immoo wantoota meeqas immoo beekuu waan danda'u qabduu fi kanadha waan ijoollee kanaa jechuudha. Waan gaafachuus immoo ta'e even guyyaa kaleessaa mulu achi oollee miti. Mucayyoo ishii tokko warri kaan immoo baay'een keessan wabiin faa dhabameeti. Namni wabii ta'uu fi jechaa jirtu noo akkasis miti.
waan wabiis immoo yoo ta'e keezii meeqa qaba. Fakkeenyaaf ijoollee fuunee fi dhaqneerra, ijoolleen sana immoo kana malee kun hin ta'u dhameera. Isumayyuu immoo dhiisnee nama biraa sanas immoo fuunee deemneerra. Egaa abbaan sana iyyuu meebii azzalayyuu jiraachuu danda'a, of beeka jechuudha. Kanaatii fi wantoota adeemsa qabaa, wantichi adeemsa isaa immoo yoo Waaqayyo nu gargaare xumurre yoo immoo hin xumurre immoo ta'e immoo harka Waaqayyo irra jira. Biyya kana wanta barbaadan ta'anii fi lubbuun nama keessaan bahu yookaan immoo carraan dhala namaa wanta isaan hidhamanii yookaan immoo waan barbaadan waan ta'aniif asitti miti karaa batu. Akka sana isiniin jedha guys. Garuu isin Waaqayyoon kadhadhaa fi kan Waaqayyoon caalu hin jiru. Kana gaafa akkas goonu immoo viidiyoo garaagaraa waraabuu hin dandeenyu. Silaatii akkasinitti tolu beekna garuu hin barbaachisu isiniin jechuu gooti. Warri nutti mufattan yoo jiraate karaa dhimma kanaatiin odoodhuma of keessaa yoo diileetii yoo gootanii ani baay'ee natti tola akka kootti. Hanga danda'ametti Waaqayyo yoo kadhattaniif gaariidha. Malee nama odoo komii dhiistanii. Isinii galee bilbila harkaa qabu isaan bilbila fudhatanii hidhamuu jiru. Bilbilli otoo jiraate immoo gaariidha ka. Kaleessa fakkeenyaaf deemnee turre dhimma isaanii gaafachuuf gaafa deemnu dhimmi isaanii abbaa fi haadhatti qofa himamaadha yookaan immoo isaan balleessan amma ammaatti kana sana inni wanti nuti hin beeknu. Kana dhaa galatuuma asumarraani kanas sobaa. Egaa lakki egaa waan barbaadan namoonni immoo batalaayi namoonni waan baay'ee dhagaa ollaala alarraa jecha ani namni keenya immoo batalaayi baay'ee nagarramtu dhuga baay'ee nagarramtu ana. Rakkoon qabu sagaleellee nan dhaggeeffadha. Namoonni immoo wantoota baay'ee waan baay'ee haasoftu karaa keessa waan baay'ee hin jedhina akkas hin jedhina. Isinis immoo carraan keessan boru carraa keessan hin beektani waan ta'eef wanta namarra hin jirre namatti hin maxxansiina. Dhageessanii? Kanaatiif iyyuu isaan waan barbaadan isaa ta'anii hojii isaanii Rabbitu beeka. Waanuma kamiifuu sin dhiisaa hin sinin jechuu barbaadan ishee. Amma kanatti intinaan godhina. Warri fira isaanii taatanis warri alagaa isaanii taatanis Waaqa bichaa kadhadhaaf yoo dandeessan. Kana caalatti isaaniinis kana sana hin jedhina. Inni lammaffaan immoo bakka namni biyya ormaa jiru fa'aa odoo danda'ameetii silaatii wanta ta'e walirratti odeessuun iyyuu hin barbaachisu iyyuu ture. Otoo danda'ameetii hanga danda'ame isaatti. Because biyya ormaa kanatti kan walii jiru ijoolluma biyya ormaa jiranidha. Haadhaaf abbaa kee miti namni dhufee si qaqqabu jalqaba irratti. Namuma asii jirutu fira keessaa ta'u diina keessaa ta'u isumas si qaqqaba malee silaallee akka sanadha. Keessumaayyuu immoo ijoolleen shamarran mana madaamotaa bakka garaagaraa fa'aa keessa jirtan waanuma akkasii kana yoo ta'u dhiistanii natti tola. Ijoolleen tokkollee waan baay'ee sarganii yookaan immoo muudii sitti fakkaatee araadinnatii sitti fakkaatee waan baay'ee haasa'uu danda'u. Garuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan keessumaa isin amma fakkeenyaaf hojiirra kan isin ooltanii nan beeka waan ta'eef jechuudha waa'ee hojii mana madaamis. Kanaatiif iyyuu isin maafantaa nama gatii nyaatu nasiin taanee makkatti naaf taatu. Nageenya warri dhimma isaaniitiif deemaa oolluyyuu hin nageenye nutiyyuu. Bakka biraa jiru miti warramti dhimma isaaniitiif olii gadi socho'aa oolluyyuu dhimmi isaanii maalidha jennee iyyuu